نوديسو برد أوما ربين هانودي Harka hordoftoota miseensota ordaa baga nagaan dhuftanii kun sagantaa dhihaana qalbiiti. Baga dhuftanii torban afuraffaarra jira. Sagantaan keenya har'aa jiruu kallattii fi galma qabu akkamittiin jiraachuu dandeenya jedha mata dureen keenya har'aa. Asirratti Dr. Amaani wajjiniin akkasumas obboleessa keenya Abdurrazaaq kaameraa godhaan ta'ee nu wajjin jira. Osoo sagantaan keenya hin eegalin viidiyoo gabaabduu tokko mata duree keenya wajjin wal qabatu ilaallee walitti deebinaa fagaatinaan wajjin turaa isiniin jenna. This is the story of an eagle. An eagle has the longest lifespan of its species. It can live up to 70 years. But to reach this age, however, the eagle must make some tough decisions. In its 40th year, its long, flexible talons can no longer grab prey, which serve as food. Its long, sharp beak begins to bend. Its old, aged, and heavy wings, due to their thick feathers, stick to their chest and make it difficult to fly. Then the eagle is left with only two options: die or go through the painful process of change. The process requires that the eagle fly to a mountaintop and sit on its nest. There it knocks its beak against a rock until it plucks it out. Then the eagle will wait for a new beak to grow before it plucks out the talons. When the new talons grow back, the eagle starts plucking its thick, heavy feathers. And after this, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for another 30 years. Why is the change needed? To survive and live. We too have to start the change process. We also have to pluck our unpleasant memories, negative habits, and fixed mindset. Only freed from the past burdens can we take advantage of the present. Walitti deebinee viidiyoo gabaabaa ilaalee deebinee gabaabumatti waa'ee viidiyoo kana aga tokko mata duree keenya wal qabsiisnee irraa dubbachuu fi akkuma argitanitti risaa yookiin eegil kan jennu afaan Ingiliffaatti simbirroota akka isaa keessaati jechuudha kan umurii dheeraa jiraatu isaa almost amata 70 jiraata. Haa ta'u malee naannoo amata 40 gaafa ga'ee jedhu qarrifaa yookaan ilkaansaa akkasumas eensisaa kan inni ittiin bineensa waan nyaata isaa ittiin qabatu akkasumas kochoon isaa baalleen isaa kuni dulloomaa dhufa. Qarrifaan isaanii doomaa miilli isaas akkasuma qeensisaa. Kanaafuu akka duraanii sanatti waa qabachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu isa fuulduratti maaltu hafaa optionii yookiin filannoo lama qofatu hafaa. Yookiin akkuma dulloome kanatti akka duraan waan simbirroota hunda caalaa ol fagaatee balali'u sana dhiisee akka barbaadetti waan barbaadatu qabu bishaan keessaa lafarraatii gaararraa waan barbaadu qabatee nyaachuu sana dhiisee
simbirroota noormaanii ta'a wajjin lafa gabbu'ee jiraatii raqaa fi waan kosii lafarraatiif funaanii nyaachuu waan aadaa isaan ta'anii jechuudha. Yookiin immoo jijjiirama galma ganaa kana booda jireenya haaraa jiraachuu fi galma haaraa kaayachuun galma sanaaf jijjiiramaa fi aarsaa jijjiirama sana gaafachuu gochuudha. Sunis maal gochuu qabaa? Gaara guddaa irratti ol baheeti rifaasaa kana ofirraa dhagaatti reebee dhagaan dhawee jechuudha. Hagam akka dhukkubsa painful akka ta'e akkam akka nama dhukkubsu kana yaaduu dandeessan. Rifaasaa kana dhagaatti reebee haga inni of irraa buqqa'utti eeggatee sana ofirraa buqqisuu qaba. Gaafa kun irraa buqqee jedhu immoo haga inni biqilu taa'uu qaba achi. In an isolated life jechuudha. Jiruu qofaa ta'ee simbirroota biraa irraatii adda bahee jechuudha. San booda gaafa kun yeroo kun biqilee fi jedhu qarrifaan jechuudha. Ammas qeensa isaa kana ofirraa ciruu qaba. Ofirraa buqqisuu qaba. Erga sun irraa biqilee fi sanas eegee san booda koochoo isaa kana wiizarii isaa kana baallee isaa kana ofirraa kan dulloome kana jechuudha. Akka barbaadetti balali'uu barrisuu akka hin dandeenye kan isa dhorke kana ofirraa baasuu qaba jechuudha. Sana booda aarsaa yeroo dheeraa kaffalee achitti obsa dheeraa gidduu booda gara jireenya haaraatti deebi'a. Ni muuxata yookiin immoo lammaffaa dhalatee san booda kana booda waggaa 30 haaraadhaaf jireenya haaraatti seena jechuudha. Kana hunda gochuun maaliif barbaachise? Aarsaa kana hunda kaffaluun maaliif barbaachise? Maalirraa baranna kan jedhume Dr. Amaan kanarratti mee yaada maalii qabdan? Isin gaaffii kanaan haa eegallu. Baay'ee galatoomii. Dhagahamaa miti sagaleen kiyya Dr. Abdulatif. Hin dhagahame. Sagantaa har'aatiif walitti deebinee yeroo arfaffaaf walitti deebi'uu kenna. Jireenya kallattii fi galma qabu akkamitti jira waan jedhu risaa irraa barachuuf deemne jechuudha. Jireenyi uumaa faayaa addunyaa jedhee aliin birrallee sirba ce'umsaa irratti. Kanaaf sagantaa dhiyaana qalbii kenna irratti jijjiirama jireenya kallattiif galma qabu akkamitti jira waan jedhu risaa irraa yoo barannu I think waan ijoo ta'etu mul'ata. Tokko jijjiiramni keessaa waan dhufu ta'uu isaa keessaa dhufuu qaba. Risaan murteessuu danda'uu qabaata. Jijjiirama saniif murtee kennuu qabaachuu qabaata risaan. Yookaan dulloomee qeensa isaa saniin qarraffaa isaa saniin koola isaa dullacha saniin wajjin rakkoo keessa jiraate jiruun natti ulfaattee rakkoon ulfaataa waan nyaadhu dhabee kana booda bineensota adamsee nyaachuu hin danda'u jedhee jiraachuu danda'a yookaan immoo murteessee jijjiirama saniif kaka'umsa keessa seenuu qabaa tokko. Lammaffaan wanti risaa irraa barannu jijjiiramni dhufu kun kan nama dhukkubsachiisu ta'uu isaati. Waan salphaa waan baratamaa keessa waan mijawaa keessatti jijjiirama eeguun hin ta'u jechuudha. Uduu hin dhukkubsatin uduu gatii yookaan aarsaa kafalamuu qabu uduu hin kafalin jijjiiramni hin dhufu jechuudha. Sadaffaan sammuu jijjiiramaaf qophii ta'e illee qabaachuu qabaata. Obsa san qabaachuuf yeroo san keessa darbee obsaan haga qarriffaan isaa kun haaraaf ni margutti haga muuxee risaa reef dhalate fakkaatutti obsuu danda'uu qabaata. Jijjiirama san keessatti waan painful ta'e waan nama dhukkubsachiisu kana keessa darbee deebi'eet waggaa 30 jiraachuuf obsa san qabaachuu qabaata. Kanaaf nu jireenya keenya keessatti namni jijjiirama hin barbaanne hin jiru. Hagam waan painful ta'eef qophii taanee jirra. Murtee hagam kennuuf qophii taanee jirra. Hagam jijjiirama of irraa jalqabuuf qophii taanee jirra waan jedhu kanneen waan nutti mul'isu natti fakkaata Dr. Abdulatif. Okay, hedduu galatoomii waan babbareedaa nu kaaftee asirratti waan takka lama dabaluun barbaada.
waan nama ajaa'ibu risaan gosa simbiraa keessaati kan ol fageenya guddaa altituudii guddaa fagoo bar'isu tokkicha qofaa hatta wanta jedhanii roobaa ol akkasittiin ol fagaateeti duumessaa ol fagaateeti barrise jedhan akkasumas amala isaa keessaati waan rafqa yookiin waan du'e hin nyaasu jedhan akkasumas maal qaba ija achi ol fageenya sanarra taa'ee fakkeenyaaf bahara keessatti faa bishaan keessatti qurxummii yookiin halluuna argite achiin dhaqeetti fudhuu qaba. Haa ta'u malee gaafa umriin isaa akkuma jedhame sana amata 40 ta'ee jedhu kun hundi jalaatii dadhabaa dhufa jechuudha. Jiruu haaraa jalqabuuf wanta gochuu qaba jechuudha. Kanaaf akkuma jedhame sila dirqama murteessuun irraa eegama. Kanarraa maal baranna lafti jiru kun duniyaan kun bakka komfortii qofa osoo hin taane bakka wantaati jechuudha bakka qormaataa akka ta'e bakka qormaataa kanatti immoo sirriitti maaltu nurraa eegama akkuma jedhame grows mind change sammuu keenya akkamittiin haala jijjiiramaatiin yaaduu qabna kan jedhu of gaafachuutu nurraa eegama jechuudha. Kana hojii wal qabatee mee kontekstii gara keenyaatti yoo finne akka biyya keenyaatti biyyi keenya biyya ganaa guddachaa jirtu akkasumas rakkina adda addaa jiraachuu danda'a faasilitiin hundi guutame hin jiru ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma yoo dargaggoon tokko ani duraanuu wanti jireenyi natti tolee hin jiru. Barumsa yoon baradheessi kunoo sadarkaan itti hojii argadhu hin jiru sadarkaa guddaa irra ga'u warri baratanii anaafis hedduu fakkeenya ta'anii jiranii kunoo barumsa fixataniiti mana deebi'anii taa'aa jiru. Kanaafuu maal odeessitu isin waa'ee jijjiiramaa fi waa'ee risaa maal odeessitu yoo nuun jedhamee Dr. Amaan maal jennaan mee contextualize goonu fakkeenyaa fi in the reality dhugumaan wanta guddaa tokko qofa jechuun addunyaa jijjiiruu qofa wanti galma qabaatanii jiraachuun fakkeenyaaf nama hundaaf akkuma jedhamu fakkeenyaaf jireenya gaarii hojjechuuf warri karoora kaayyoo fagoo qabanii waan addunyaa kana jijjiiru guddaa godhan dhugumatti ni jiru. Garuu namni hundi kana qofa laalanii wanta jechuu qaba maal jechuu barbaadeeti yeroo tokko takka abdii muruutu jira no baay'inoomiin isaan akka nama kanaan ta'uu addunyaa jijjiiruu hin danda'u kan jedhu jira. Kan akkamitti ilaaltan sammuu saayikooloojii wajjin waan wal qabatuuf gaaffii kana kaasuu barbaade maal jettan asirratti Dr. Ayyee bareeda baay'ee galatoomi gaaffii namni abbichi jijjiiramaaf jiru sun nama akkamiiti akkamitti nama akkamittu jijjiirama kana keessatti milkaa'uu danda'a jedhu kaaftee basic waan ta'e counseling keessatti illee psychological counseling akkasuma kitaaba Stephen Covey keessatti illee kitaabota garagaraa yoo dubbifnu illee jireenya irraa illee namni bifa sadii waan jedhu dubbatama. Tokko nama himatu jechuun rakkoo qofa haasa'u jechuu nama bileem gochuu rakkoo jira kun rakkoo sun rakkoo nama jedhutu jira himata rakkoo waan himatu kana hin beeka garuu maaltu akkamitti akka furuu danda'u dhimma isa rakkoo sana eenyu akka furuu hin beeku himachuu beeka. Lammaffaan ilmi namaa kun kabira keessummaa jedhan daawwataa. Namni daawwatu kun akkam nama karaarra deemu jechuudha. Jireenya isaa keessatti rakkoo isaallee hin beeku, ufillee akka furuu qabullee hin beeku, imalumarra jira jechuudha waan jedhu dubbatanii. Sadaffaan maamila customer. Jireenya isaa keessatti abbichi dhimmi nan ilaalataan waan hajamutu jira jedhee deemu. Xiqqoo kompleks ta'uu danda'a garuu Stephen Covey illee waan bifa lamaan ibsa waan kana. Tokko ilmi namaa gariin kaayyoo karoorfatee sammuu qopheessee grown mindset amma duratti ati jette san jechuudha. Jijjiiramni sun anaan dhufaa natu jijjiirama san fidaa.
jedhee qophaa'ee deema. Miiraan hin deemu. Miirri isaan injifatu fuuldura laalee deema. Tokko kana. Lammaffaan reactive ta'a. Jireenya isaa san keessatti inni akka paasiif ta'e itti dhaga'ama. Ani jijjiirama kana jijjiiruu hin danda'u. Haalli kun wantoonni hundumtuu na rakkisuuf dhufu. Jireenyi na rakkisaa, namoonni na rakkisu, biyyi an keessa jirullee rakkoo. Haalli qabatamaan an keessa jiru rakkoodha. Kanaaf wanti hundumtuu narratti naaf dhufee oduun ta'een narratti dhufee na rakkisuuf dhufee jedhee bifa itti ilaalu namoonni bifa san ilaalanii jiranii jedhamee dubbatama jechuu. Kanaaf for us to have akka nu sammuu jijjiiramaaf qophii taate qabaannu jireenya kallattiif galma qabu akka qabaannu ta'uuf dura wanti nu barbaachisu jireenya keenyaaf itti gaafatamummaa fudhachuutu nu barbaachisa jechuudha. Qabxiin duraa tokko sani ana namni jijjiirama san fidu jedhu danda'uu qaban. Lammaffaan jijjiirama san fiduuf abdii qabaachuu wantoota harka keenya jiruuf gatii kennuu naannoo kiyya maaltu jira. Eenyutu na gargaaruu danda'a. Eessaa baradhee of jijjiiruu danda'a. Wantoota painful ta'an jenne duratti dubbanne saniin jechuudha. Jijjiiramni waan nama dhukkubsachiisa keessa darbuu barbaachisa. Waan nama dhukkubsachiisu kana keessa darbuu fi hagam qophiidha waan jedhu laalu. Sadaffaan maal irra ga'uuf ani wantoota na dhukkubsachiisu kana keessa darbuu qaba. Wanti an arguu qabu sun maali? Jijjiiramni jireenya kee irratti dhufu kun maali waan jedhu fuulduratti ilaaluu danda'uutu isarraa eegama jechuudha. Fuulduratti ilaaluu yoo hin danda'in obsa qabaatu, abdiin qabaatu, tasgabbiin namoota wajjin hariiroo gaarii qabaachuu hin danda'u, salphamatti miira keessa seenuu danda'a. Kaayyoo fuuldura jirtu san uduun ta'in waan guyyaa guyyaan jireenya isaa keessa ta'utu isa dagachiisaa, focused kallattii xiyyeeffannoo qabaachuu hin danda'u. Akka risaan sun gubbaa fageenya gubbaa sanii barareeti qurxummii galaana keessa jirtu akka fudhachuu danda'u sanitti fagoo laaluu hin danda'u. Kanaaf distracted ta'a jechuudha. Xiyyeeffannaan isaa bittinnaaya. Miiratu isa to'ata jechuudha. Yaadaan kaayyoo fagoo qabu san uduun ta'in miiratu isa to'ata. Kanaaf miiraaf yoo harka kennate immoo wantoonni guyyaa guyyaan isaaf ta'an kun akka carraatetti uduun ta'in akka rakkootitti ilaala jechuudha. Kana keessaa ba'uuf haalli addunyaa ittiin ilaalu jijjiirama saniif qophii ta'uu ija ittiin ilaalu. Waggaa 30 jiraachuuf dirqama qarriffaa kiyya jijjiirachuu qaba, koola kiyya jijjiirachuu qaba, qeensi kiyya jijjiirachuu qaba. Kanaaf ammoo wantoota aarsaa kafaluu qaba jedhee qophii yoo ta'e carraa naannaa isaa jirullee laaluu danda'a. Yookaan ammoo wantoota guyyaa guyyaan jijjiiramni guyyaa guyyaan isatti uumamu kun kallattii isaa bittinneessuu danda'a jedhu dubbachuu barbaada. Kanuma galatooma doktor. Kanaafuu wanta jechuu barbaadde yoo addunyaa jijjiiruu dadhabelleen naannoo isaa jijjiiruu ni danda'a, mataa isaa jijjiiruu danda'a, maatii isaa bakka itti dalagu, mana barumsaas ta'u mana barumsaa isaa jijjiiruu ni danda'a kan jedhudha. Yaada bareedaa kaaftee asirratti waan tokko lama dabaluu barbaada. Dhuguma namoonni gosa adda addaa gosa 2-3 qabaachuu danda'a. Keessumaa kaayyoo jireenyaa kaawwachuu keessa bocachuu keessatti namoonni tokko they have great goals. Fakkeenyaaf wanta qabu great goal jechuun kuni kaayyoo hedduu olaanaa ta'e kaayyoo guddaa qabu jechuudha. Kan dhugumaan addunyaa jijjiiruu qabu. Namoonni kaan immoo normal kaayyoo normaalii ta'e qabu jechuudha. Fakkeenyaaf baratee eebbifamee dalagaa qabatee maatii qabatee jiraachuu Mr. Normal waan jedhamu jechuudha. Namoonni tokko immoo kan kaayyoo badaa qabanis ni jiru. Fakkeenyaaf kaayyoo qabu garuu kaayyoon isaanii waan humanitiif ta'uu miti, waan dhala namaatiif biyya lafa kanaatiif ta'uu miti. Nuti kan nurraa eegamu kaayyoo guddaa qabaachuudha jechuudha. Kun immoo dhugumaan aarsaa akkuma sila jennee aarsaa kafaluu fi wajjin wal qabatu barbaada. Asirratti istiraatiijiis ni barbaada actually imaammata kanaaf barbaachisu kaa'uu barbaachisa.
fakkeenya biraa tokkoon asirratti gabaabsee qooduu barbaada. Yeroo duriitti beektee maybe wanta wajjin wal qabachuu danda'a jedheeti haala biyya keenyaatti wajjin wal qabachuu danda'a jedheetiin kana fakkeenya kana kennuu barbaada. Nama sadiitu ture jedhan namoonni sadiin kuni biyya keessaa biyya bakka naannoo baadiyyaa jiruun xiqqoo ulfaataa ta'etti jiraatu. Wanti isaan ittiin jiraatanis bishaan harreedhaan lagaa guuraniiti lagaa waraabaniiti bishaan kana gurguranii jiraatu. Harreedhaan ganama dhaqanii lagaa fidaniiti bishaan kana mana namaarra deddeemanii gurguranii jiraatuna. Akkuma beekamu namoota kana wanti nuti expect goonu jireenya gaboo akka jiraatanii kaayyoo guddaa akka hin qabne akkasumas fakkeenyaaf huccuun isaanii illee huccuu bututtuu waan akka ta'e waan akkasii yaadna. Almost waan akkasii jechuudha dhugumatti illee. Guyyaa tokko isaan sadan keessaa tokko lafumaa ka'eeti mee kottaa haa mari'annu jedha. Maal mari'annaan mee isin kaayyoo galmi keessa maali jedheen. Almost yeroo dheeraadhaaf wajjin jiraatanii gaaffii akkasii ka'ee hin beeku. Isaan keessaa namni warri lamaan hiriyoota namicha kanaa galma maalii haasoftaa jedhanii galma maaliiti nuti kaayyoo maalii qabna bakka bishaan waraabna harree keenya dannee bishaan finna gurgurra bakka waan harratti nyaannuu fi maatii keenya geessinu arganne bakka borumoo kaanee dannee bishaan waraabna. Wayi kaayyoo maalii dubbattaati nuti profeesara miti politician miti siyaasa miti artistii miti nuti warra bishaan waraabu miskiina gadadoo dhumaati jedhanii lakki jedheen namoota waan ati gross mind change kan jettu sana wajjin wal qabsiisee asitti inni sammuu isaa jijjiiree baqaanee akkas ta'uu qabu an kanaaf hin uumamne he's searching for the meaning waan jedhu hiikaa jiru sana barbaadaa jira beekte. Ati immoo maal jedhanii ani mootii biyya kanaan ta'uu barbaadaa jedheen. Surprising. Baay'ee jechuun waan takka hin eegamne jechuudha. Itti qoosanii mootii biyya keenyaa deemi dameeti mootii ta'e jedhaniin itti qoosaa jiru jechuudha xiqqeessinaan. Inni garuu dhugumaan he was serious. Dhuguma isaa ture. San booda achitti hin dhaabanne gaaffii itti aansee itti gaafate mee jedheen isatti aanee jiruun gaafa mootii biyya kanaa ta'ee jedhu maal akkasii godhu feetaa jedheen. Situ mootii biyya kanaa ta'e bishaan waraabuu dhiisee harree kana lafatti dhiisee huccuu kana mootii biyya kanaa taata jedheen. Rakkina hin qabu hawwi jedheen waan isii godhu hawwi kennaaf yoo ta'uu dhabdee ofii ta'uu yoo dhabde mee hawwi immoo jedheen. Maal jedheeni haya jedheen ana jedheen ofii shakkaa yaada isaa shakkaa jechuudha. Masaraa mootummaa paalaasii naa ijaartadhe masaraa mootummaa. Lafa bunaa lafa qonnaa bunaa fi maal kana qabu fakkeenyaaf buna 40,000 akkasitti naa laatte jedheen. Maallaqa kanarratti akkatti naa laattuun fedhaa jedheen. Mana bareedaa faradoo fi waan kana kan naa gootaa jedheen. Garuu itti amanaa hin jiru. Tole jedheen. Kadhammataatiin ati yoo jennaan ati tasuma mootiin taatu maaf hojii yeroo kee gubde kaa'imee bishaan waraabnaa jedhaan. Lakki atis hawwi jedheen. Laal ati yoo mootii taate jedheen jala muree kanneen ta'e waan of amansiiseef jechuudha. Maayind iseetu waan qabuuf maal jedheen atummaan kun miskiinumti kun yoo kaatee mootii biyyaa taate harree koo kana jedheen gara nagashiiti biyya kana ni beektaame Nasrattiin hojjaan harree gaafa ta'u biyya Turkii kana keessa naan jira. Akkas gara nagashiiti harreen akkas deemti ana fuula koo akkas gara nagashiiti bakka lafa gabaatti nareebaa harree kanarra nageebaa magaalaa naannessi jedhiin atummaan kun yoo mootii biyyaa taate. Tole jedhee galmeeffatee jara kan achuma dhiisee ka'e. Asirratti akkasumatti waan murteeffateef qofa mootii biyyaan taa'ee taa'uun isarraan eegamu ture. Istiraatejii qabaachisa ture. Maal godhee yeroo sana wanti bakka waan kana yaadeef kaayyoo guddaa kanaaf isa ga'uu danda'u militarii ture. Kanaafuu dhaqee militarii seenuu isarra ture. Bakka waraanaa deemee achitti galmaa'utu isarra ture. Achi deemee galmaa'ee isa booda wanta waraana keessatti galmaa'ee garuu akka warra kaaniitti leeymaan akkasii miti. Maaliif nama kaayyoo guddaa qabu waan ta'eef
sochiin inni godhu warra kaan irraa adda ture jechuudha. Yeroo tireeningii gaafa godhu, gaafa leenji'u, gaafa godhu warra wanta warri kaan irratti si'aayina malee dalagan inni si'aayina guddaadhaan dalaga ture. Sanaan booda fakkeenyaaf wanta sadarkaa argachaa dhufe jechuudha. Ni jiraami sadarkaa 10, 50, 100, 50, 1000 jecha akkasitiin deeman. Haa ta'u malee yeroo dheeraa irraa fudhatee waggaa 30 irraa fudhatee waggaa 30 keessatti he became the major general of that country. Waggaa 30 keessatti major general ta'e kan booda mootiin biyya sanaa ni du'e. Mucaan of course yeroo durii dhaalaan deemama mootummaan mootii ta'uudhaaf. Mootiin du'e garuu mucaan mootii sana dhaalu garuu ganaa xiqqaa waan ta'eef kun immoo amanamaa fi dhugumaan nama hojii dalagu waan itti amananiif isa kana fuudhanii of course bakka sana ta'e mootii biyyaa ta'e jechuudha. Anyway gabaabsuudhaaf san booda gaafa yaadannoo isaa gaafa gara gaggarshee ilaalu jara sana yaadatee akka jarri sun haga yoonaatti jiran illee he was sure. Dhaqaatii eegdatoo isaatiin dhaqa bakka akkas akkasiitti namoota naaf fidaa jedhan. Dhaqanii gaafatanii mootummaatti maal goone immoo maal balleessine lakki dhaxxee mana achitti argitu. Dhufanii na beektaa jedhee gaafateessa jalqaba. Mootii namni isin hin beekne your highness namni isin hin beekne jira lakki akkas personally na beektaa naan akkamittiin isin beekuu danda'an barre xurii achi laga keessa jirtu akkamittiin mootii beeka jedhee. Ni yaadatta jedheen bakka akkas akkasitti guyyaa akkas akkasii nama sadii taatanii akkas goote bara sun ana jedheen. Gaafa sana maal hawwitee turte jennaan akkasii maal baguma nu jiraata mootii keenya gabaabsi waan hawwite qofa natti himedheen. Kun paalaasii barbaada waan akkasii maallaqa ganaa barbaada kennaafi jedheen. Ati yoo maal barbaadannaan ani marraan fadheedheen bilook maayindiin sun. Lakki yaadadhu lakki akkasuma yaadadhu mootii koo maal jennaan. Lakki yaadadhu anas yaadachiisa jedheen. Harree koorraa galagashiitti na kaayila fandiimse ani si qixaatuuf osoo hin ta'in si adabuuf osoo hin ta'in ummati kiyya akka kanarraa barataniif seenaa kanarraa akka barataniif waan barbaaduuf jecha kanallee deemaatii godhaa wanta inni hawwe sana godhaa jedhee magaalaa qullaa harreerra taa'ee keessattiin naanna'ee I think seenaa guddaa kanarraa hubanna natti fakkaata yeroon keenya deemaa jira. Mee kanarratti fi waan walumaa gala sadarkaa waan hafee jettu kanarratti dabaleeti wanta goona gara goona bootaa deemnu. Fakkeenya nu kenniteef baay'ee galatoomi. Dr. Abdulatif daqiiqaa gara dhumaatti deemaa jirra. Jireenya kallattiif galma qabu akkamitti jiraanna waan jedhu irratti ture mariin kennarraa wal yaadachiisuuf namni hundumtinu fakkeenyota hagammaa argineerraa risaarraa akkasumas fakkeenya Dr. Abdulatif amma nu kennarraa ka baranne namni haga kaayyeffate jiraataadha. Namni haga kaayyoo kaayyeffate jiraata gam ta'e haga ta'een kaayyoo gaarii kaayyoo guddaa yoo kaayyeffachuu danda'e aarsaa kafalamuu qabu yoo kafaluu danda'e dursee bakka ga'uu qabu san sammuu ofii keessatti sirritti kaasee beekee yoo jedhe sababa wantoota irraa eegamu wantoota sadarkaa san akka inni ga'uuf irraa eegaman hunda kafaltii aarsaa obsa kafaluu qabu yoo kafalee jedhe adeemsaan garasitti kallattii saniin deemuu danda'amaaf akkuma mata duree irratti ibsame jireenya kallattiif galmi qabu kun adeemsaan ta'a guyyaa tokkoon waan ta'u miti adeemsaan ta'a adeemsaan wanti ta'u kun ammoo ofirraa eegaluu sammuu jijjiiramaaf qophii ta'e qabaachuu murtee kennuu waan baratame keessaa bayuuf murteessuu takka lama jedhanii guyyaa guyyaan manni guddaan ijaaramu blokkeetti takka takkaan walirra kaa'amurraa jalqaba. Adeemsi imalli guyyaa keenya keessatti bakka tokko haga gara bakka tokkootti deemnu tarkaanfii tokko tokkoon eegala. Dhumarratti bakka barbaanne san bira geenya. Jireenya kallattii qabullee jiraachuuf sammuun keenya waan baranne keessaa ba'u murtee kennuu danda'u murteessa kan kennu ammoo nama biroo duun ta'e abbichaa pain dhukkubsachuu saniif qophii ta'e qofa ta'uu danda'a. Namni biroo jireenya akkasii maaf hin jiraanne jedhee siif himuu danda'a garuu inni waan si wajjin hin jiraanneef kaayyoon sun kaayyoo kan kee ta'uu dhabuu danda'a. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni wanti rakkataniif ana akka ebelumaaf hin taane jedhan. Akka fakkeenyaatti fudhachuun gaarii garuu
kaayyoon sun kan kee ta'uu qaba. Situ murteeffata. Gaafa ati murteeffatte bu'aa isaallee dhukkubsachuu keessatti si mudatullee fiil gootee bakka galma saniin ga'uuf si aanjuu danda'a waan ta'eef kanaaf nu hundumti kennayyuu bakka jirrutti jijjiiramaaf qophii ta'uu danda'uu nu barbaachisa. Jijjiirama illee ka fidu nu ta'uu beeknu hubachuu nu barbaachisa. Yeroo tokko tokko ammoo jijjiirama fiduu fi an maalitti irra dandeettii qaba. Dandeettiin an qabu maali? Gaafa an du'e ijoolleen kiyyaa ebelu maal hojjetee deema jedhanii natti haasa'u. Hawaasni naannoo kiyyaa waa'ee kiyya maaliin na yaadatu? Maal dhiisee deemuu kiyya dubbatu? Waan jedhuun yeroo tokko tokko of gaafachuun illee fakkeenya gaarii ta'uu danda'a kaayyoo kenna beekuuf. Irra caalaa ammoo of hubachuu, of beekuu, miira keessaa waan guyyaa keessaa baanee fuuldura yaadu namoota naannawa keenya jiraniif nuufis akkasumas duniyaafis addunyaa keessa jiruufis kaayyoo nuu ol ta'e kaayyoo dhuunfaa abbichaatii ol ta'e super ordinate goal waan jedhamu bifa saniin yoo itti deemamee jedhame jireenya kallattii qabu fi hiikaa qabu jiraachuun danda'ama waan jedhu dubbachuun asuma irratti xumura. Dr. Abdul Latif waan jettu yoo qabaatte anas mar hordoftoota kennaan torbaan gaarii isin haa ta'u jedhee xumuruu barbaada yeroo gaarii. Ayyee galatooma nagaatti nu oolaa hedduu galatoomaa isin jenna asuma irratti xumureera sagantaa keenya.